Tolee, nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo bakkaaf kallattii qixaan mandara biyya gola jirtan hundumaatti daddabalee isiniif baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii an obboleettiin keessan qixan jiru mana jirutti nagaa guddaa nagaa irraa afaan qabaa. Burqaan nagaa keenyaa maddi nagaa keenyaa oolchaan jireenya keenyaa Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu haa kabajamu. Manni nagaa dhabe, jireenyi nagaa dhabe, lubbuun nagaa dhabe, ammallee nagaan Kiristoos isiniif haa ta'u. Nagaan hundumaarra caalu, nagaan Waaqayyo gooftaan dhiigaan bitee nuuf laatee, nagaan Kiristoos isiniif haa ta'u. Egaatii Waaqayyo ayyaana isaa faraara isaa keessatti nu eegee yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaatii like godhaa. Akkuma kanallee share gochuudhaan na jajjabeessa. Maatii naa ta'aa jechuun barbaada. Akkuma kanas warri maatii taatanii jirtan welcome bakka nagaan dhuftanii baay'een isin jaalladha baay'een isin simadha. Gooftaan bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu. Maqaa namicha Naazreeti Yesuus Kiristoosiin eebbifamaa hundumti keessan obboloonni koo ijoolleen Waaqayyoo sabni Waaqayyoo eebbifamaa isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa Dirroo YouTube yoo jettanii search gootan isiniif dhufuu danda'a. Dirroo YouTube jettanii search gochuudhaan guyyaa hundumaa isin qaqqaba. Chaanaalii kanaan kan isinii darbu dubbii sagalee Waaqayyoo walaloo akkuma kanallee faarfannaadha jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kottaa itti eebbifamaa waliin tajaajilamnaa chaanaalii kanas waliin guddifnaa. Gooftaan immoo ayyaanaaf araara isaa nuuf haa baay'isu. Ameen. Dubbii sagalee Waaqayyoo qabadheetan isin gidduutti argame. Dubbii sagalee Waaqayyoo ani isiniif qooduudhaaf isin gidduutti argame. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 30 kaasee tanan dubbisa. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 30 kaaseen dubbisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni gaariidha, inni ogeessa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya, dubbiin sagalee Waaqayyoo dhugaadha, dubbiin sagalee Waaqayyoo ulfinadha, kabajadha jechuudha. Galanni Waaqayyoo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Haala kam keessattuu isatu nuuf falme, haala kam keessattuu isatu nu oolche, haala kam keessattuu isatu nu gargaare, isatu nu wajjin ta'e ayyaana isaaf araara isaa keessatti kan nu eege isadha jechuudha. Kanaaf isa waaqessina waliin taane, gooftaa kana waaqessina waliin taane, Kiristoos kana kabajna. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Anaan guddaan irra darba oolmaansaa baay'ee irra darba hanga jedhee dubbadhu kanaa oliidha. Anaaf oolmaansaa isiniifillee akkuma kanadha jechuudha. Lafa inni itti isinitti dhufe beektu, lafa inni itti naa dhufeen beeka'ani, lafa inni itti harkana qabe, lafa inni itti na oolche, figigaadhee osoon kufuuf jedhu, dadhabee osoon ofirra gadi taa'ee boo'uuf jedhuti na arge ijjisa. Lafa rakkootti na arge. Kanaafan isa waaqessuu jaalladha. Kanaafan isa jajuu jaalladha. Kanaafan maqaa isaa dudubbachuu jaalladha. Har'aa borii natti tola Yesuus. Haalleluuyaa. Isinitti haa tolu Yesuus. Isinitti haa tolu Yesuus. Dhugaadha. Yesuus kun namatti tola. Maqaan isaa seexana ifatee baasa. Maqaan isaa du'a hinjifatee. Maqaan isaa du'a moo'ee ka'ee aboo du'a irratti nuuf laate. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyoo kana Efesoon boqonnaa 4 kana keessatti nan dubbisa. Akkas jedha. Hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa. Hadhaa'ummaan, dheekkamsi, aariin, wacci, maqaa wal balleessuun, hamminni hundumtuu isin irraa haa fagaatu. Walitti kan toltan garaas kan waliif laaftan ta'a. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis waliif dhiisaa jedha jechuudha. Yesuus cubbuu kee siif dhiiseera kan jedhu irrattan sagalee Waaqayyoo dubbadha. Egaa sagalee Waaqayyoo gaafan dubbadhu beekaa ta'e yookiis isinirra hubannaaf ogummaa qabaadhe osoo hin taane hanga hafuurri qulqulluun nu gaggeesse walii wajjin hirmaanna. Beekaan Yesuus bichaadha. Ogeessi Yesuus bichaadha. Jabaan Yesuus bichaadha. Egaan Waaqayyo kun anaaf isin gidduu jira.
anaaf isin gidduu jiraachuunsaa hidhaa keenya tikkata, gaaffii keenya deebi'a. Hibboo keenyatu isa furmaata dhabeetu furmaata argata. Mee hibboon koo furmaata naaf argata jedhi nam tokko. Hibboon koo furmaata naaf argata jedhi ufuma irratti raajatti ufuma kee. Raajii nama biraan eeginiiti mee raajii warra raajii eeginiiti ufuma keetii fi hibboon koo furmaata naaf argata jedhi. Raajiin hin barbaachisu jechuu koo miti asirratti gana of golcha. Raajiin hin barbaachisa. Raajii Kiristoos tonuuf kaase. Raajota Kiristoos tonuuf kaase isaan hin ta'e Waaqayyo nutti dubbata. Isaaniin ta'ee Waaqayyo nu deeffata. Isaaniin ta'ee Waaqayyo nu gorfata. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaafiyyuu ani ofii keessan ofirratti raaja amantii qabaadha jechuu barbaade. Namni amantii qabu waan baay'ee godhamtiire. Kanaafan isiniin jedhu obboloota koo Gooftaan isin haa eebbisu. Isiniif galaa Hafuurri Qulqulluun warri isaan keessa jiru dubbii gara kan biraatti hin hiikkatanii jechuudha. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Isin ijoollee Waaqayyooti isiniif galaa. Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa jedha Phaawulos namni Waaqayyo. Hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa jedha. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Hadhaa'ummaa dheekkamsiidha. Hadhaa'ummaa dheekkamsi aariin wacci maqaa wal balleessuun isinirra maala ta'u fagaatu. Inni kun Waaqayyo wajjin akka inni walitti nu buusu dubbata ganamni Waaqayyo kun. Hadhaa'ummaan kun maqaa wal balleessuun kun wacuun kun dheekkamsi kun eenyu wajjin walitti nu buusa. Yesuus kanaa wajjin walitti nu buusa. Hafuura Waaqayyo wajjin walii galu. Hafuurri Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef lafa qulqullaa'aa buufachuu jaallata. Lafa qulqullaa'aa boqochuu jaallata. Anaaf isin keessa iddoo argachuu fedha. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan sana maaliin godhina hin gaddisiisinaa. Yoo maal gootan hafuurri qulqulluu yookiis immoo hafuurri Waaqayyo kun isinitti gadda yoo jedhan wacuudhaan, dheekkamuudhaan, maqaa nama balleessuudhaan, iddoon taanitti argamuudhaan, yaadan taanii keessa seenuudhaanii hafuura qulqulluu kana gaddisiisu. Hafuurri qulqulluun nutti gadde jechuun egaa jireenya bara baraa ala taanii jechuudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyo addana keessatti kan inni nutti himu akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis maal godhaa waliif dhiisaa, waliin ifatiinaa, waliin qoodinaa, waliin jibbinaa sagaleen kun. Kana keessatti ofaa ilaallu maal gochaan jira haa jennu gaa. Galanni Waaqayyo isa jiraata kanaaf haa ta'u. Hafuura qulqulluu ofitti hin gaddisiisina. Hafuurri qulqulluu anaaf keessa yoo jiraate lolaa jireenya keenyaati. Diinni yoo nu lole hangam yoo nu lole illee nun argatu. Budaan hangam yoo nu gaaddele nun argattu. Yesus Kiristoos sababiinsaayyuu harkaa nu baaseera. Yesus Kiristoos itti nullaatu. Hafuura qulqulluutu anaaf si keessa jira kaa. Hafuura qulqulluu kanaaf immoo maal gochuu qabna? Iddoo qopheessuun nurra jira. Yoo hafuurri qulqulluun sitti ol seenee laphee kee keessa jiraate ati waan hundumaa injifatta. Rakkina injifatta, dhukkuba injifatta, gidiraa injifatta. Qilleensi biyya raasu siin sirraasu. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Rakkinni biyya raasume, dhukkubni biyya raasu. Namoota baay'ee akka baala harcaasee fixe kun siin danda'u. Miinaan nan danda'u jedhe. Anaan nan danda'u jedheeti. Kanaafiyyuu hafuurri Waaqayyoo nu keessa haa jiraatu. Hafuurri Waaqayyoo si keessa haa jiraatu. Hafuurri Waaqayyoo nu gidduu haa jiraatu. Dhimma baasa. Dhimma baasa waan ta'eef. Akkas jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos egaa ani jedhe guyyaa tokko jechuudha bartootaan isin gidduudhaan nan deema. Garuu maalan godhani? Hafuura koo isin gidduutti dhiiseen deemaa jedhe. Hafuura koo isin gidduutti dhiiseen deemaa jedhe. Dhimma isiniif baasa jechuudha. Dhimma isiniif baasa. Isatu isin fayyisa. Isatu isin gargaara jechuusaati. Isin gidduutti maal godheen deema? Isiniif kennee isiniif dhiiseen deemaa. Hafuurri qulqulluun si keessa jira yoo ta'e sodaa isaatu si keessa jira. Hin sodaatta jechuudha. Waan hamaan hojjettu, naman ajjeeftu, naman arrabsitu, naman hamattu jechuudha. Hafuurri qulqulluun gaafa si keessa iddoo qabaate ati gaafa sana fayyiteetta. Namni hanga dhumaatti dhaabatu hin fayyada sagaleen Waaqayyoo. Hafuurri qulqulluun si keessa jira taanaan ati fayyiteetta. Ati fayyiteetta. Ati biyya lafaa kanaaf immoo duuteetta. Sinii galadhee yaada. Biyya lafaa kanaaf du'uuni maalidha kan jedhuu fi biyya lafaaf du'uun hojii isaa yoo dhiisan
dhugaatii yoo dhiisan, ejja yoo dhiisan, hame yoo dhiisan biyya lafaa kanaaf maal taaneerra duuneerra jechuudha. Garuu Iyesuus Kiristoosiif warra jiraatudha. Iyesuus Kiristoosiif warra jiraatudha. Warra darbanii adeemanidha. Kanaafiyyuu Iyesuus Kiristoos kanaa wajjin buunee baanee akka jiraan Iyesuus nu haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyoo kan macaala nuuf haa baay'atu. Hafuura qulqulluuf iddoo kennaa. Sababiinsaa kanaafiyyuu Iyesuus Kiristoos maal godheera? Cubbuu kee siif dhiiseera. Cubbuu kee fayyiteetta jechuurra kan caaludha sagaleen Waaqayyoo. Fayyiteetta jechuurra kan caalu cubbuun kee siif dhiifameera jechuutu caalaadha. Cubbuun kee siif dhiifameera jechuutu caalaadha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluun anaaf si keessaa iddoo qabaaree, iddoo qabaasi keessaa, iddoo qabaana keessaa mee of haa gaafannu. Mee namatti quba qaburramee jiran, namatti quba qaburra. Abalu akkas godhe jenneedhuma, obboleettiin koo akkas goote jenneedhuma, namatti quba qaburramee ofiidhuma keenya of haa ilaallu. Of ilaaluun nu baasa bara kana. Nama laaluu osoo hin taane of ilaaluun nu baasa. Nama baay'eetu wal ilaalee bowwaatti nam'e, nama baay'ee wal ilaalee du'e, nama baay'eetu wal ilaalee salphate, nama baay'eetu wal ilaalee lubbuusaa lafa kanarraa dhabee. Kanaaf aniif ati immoo of ilaalleetu ani eenyu jennee eessan jira maalan hojjedha jennee ofii keenya of qorre of haa ilaallu. Amantiitti jirtu yoo taatanidha sagaleen Waaqayyoo. Amantiitti jirtu yoo taatan isinumtiyyuu maal godhaa? Qoraa of ilaalaadha. Qoraa of ilaala. Qorree of haa ilaallu. Sagalee Waaqayyoo keessaa eessan jira? Kiristoos maal narraa barbaada? Ani maal gochaan jira jennee of haa ilaallu obboloota koo. Kanaafi namni gaafa ofiisaa of argu nama arguu danda'a. Gaafa ofiisaa of argu ani maalan fakkaadha jedhee gaafan beekune obboleetti koo beekuu danda'a jechuudha. Maal akka isheen gootu beekuu nan danda'a. Garuu amma of hin agarreetti ani obboleetti koo kanatti quba qaba yoo ta'e ani yakkan hojjedhee baqa. Ani yakkan hojjedhe gooftaa kana fuula duratti nan yakke malee ani waan gaariin hojjedhe miti. Kanaafiyyuu ofii keenya qorree of haa ilaallu jechuudha. Ati huuba obboleessa kee keessaa baasuu maaliif adeemtaa? Si keessa utubaatu jiraadha sagaleen Waaqayyoo. Isinii gala obboleessa kee keessaatii maaliif huuba baasuudhaaf adeemta? Si keessa maaltu jiraadha? Si keessa utubaatu jira. Dura yoo of keessaatii utubaa sana baafatte huuba obboleessa kee keessaa baasuu dandeessadha. Gooftaan nu haa gargaaru. Akka of ilaallu, akka of agarru sagalee Waaqayyoo keessatti akka maalan fakkaadha ani eenyu jennee akka of ilaallu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Inni egaa amanamaadha guyyaa hundumaa waan ta'eef isaaf amanamne akka jiraannu Yesuus nu haa gargaaru. Cubbuun kee siif dhiifameera. Cubbuun kee siif dhiifameera. Yoo maal goote, yoo Kiristoosin sodaatte, yoo walii keessan kabajjan cubbuun keenya nuuf dhiifama. Gaafa cubbuun keenya nuuf dhiifame fayyineerra. Gaafa cubbuun keenya nuuf dhiifame darbinee deemneerra. Nuyi nama kakuu taaneerra. Nama galma ga'uu taaneerra. Isa lafaa osoo hin taane, isa lafarraa duwwaa osoo hin taane, isa waaqarraaf kaadhimamneerra. Isa waaqarraatiif kaadhimamneerra aniifis warra naqatamuudha nuyi. Kanaafiyyuu Iyesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyoo kan macaalaa nuuf haa baay'atu. Egaati sagalee Waaqayyoo kun dubbatame isin dhumu tilmaamees bira hin ga'amu. Egaa har'aaf asumarratti nan dhaabaa. Kiristoos isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo kan macaalaa isin irratti dhangala'u. Ogummaan Waaqayyoo kan macaalaa isin irratti dhangala'u. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo kana akka isin hanga dhumaatti na hordoftanis abdiin qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaadha. Gooftaan koo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Gooftaa kana biraa hin hafiinaa. Duukaa bu'aa. Duuka buutota Kiristoos ta'a. Lafa isa lafarraa duwwaaf hin dhama'ina. Isa waaqarraaf qophaa. Gooftaan ayyaana isaa isiniif isa baay'isu. Anaaf isa baay'isu. Eebbifamaa. Shaaloom. Hanga sagantaa biraa walitti deebinutti shaaloom. Turtii gaarii.